Gurbaan si waamee takka laafa laalle. Tole nagaanii fi jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii kan taatan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas baga haaraa bara 2014 baga hundumti keessan geessanii baga waaqayyo isin gargaaree bara hanga baraatti isin gargaaree hanga akka as geessaniif gooftaan isin gargaaree baga geessan isin jechuun barbaada. Kan YouTube ko subscribe godhanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa. Namoonni haaraa immoo viidiyoo kana daawwachaa jirtan YouTube ko subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'aa. Akkasumas har'aa obboleettii keenya faarfattuu Asteer tarreessaa qabadhee karaa keessanitti dhufee jira. Faarfattuudha. Karaa onlaayiniitiin faarfannaa nama hojjetedha. Har'a obboleettii kana wajjin waa'ee faarfannaa onlaayiniitiin wal qabatee akkasumas waa'ee faarfannaa waan tokko hin dubbanna. Wanta dubbannu kanarraa wanti isin baratan jira jennee waan yaanneef obboleettii kana wajjiniin kana nuti dhiyaachuu dandeenye. Egaati obboleettii koo har'a na wajjin argamte gaafa deebii kana na wajjin taasisuudhaaf eeyyamamtuu ta'uudhaaf guddaa galatoomi. Hordoftoota koo wajjiniin wal bariitoo karaa yaada keenyatti Tole lafaaf kallattii mandara safara jirtan keessatti nagaa waaqayyo dachaan dabalee isiniif haa baay'atu. Baga waaqayyo abbaan guyyoota irratti guyyoota, waggoota irratti waggoota, ji'oota irratti ji'oota isinii dabalee araara fayyaana isaa keessatti eegamtanii baga warra jiraatanii mana isaa keessa dhaabatanii gaarummaa isaa warra lakkooftan baga taatan isiniin jedha. Egaa akkuma ishiin isiniif ibsitan maqaan Paaster Tarreessaa jedhama. Seenaa biraa immoo qabu kana ittiin dhaadhadhu kana ittiin dhaadhannoo godhadhee seenaa godhadhee kana dubbadhu Kiristoos bichaadha. Gooftaan isin hawwisu. Tole obboleettii koo Asteer baay'ee gammadeera sitti argamuu keedhaaf guddaa galatoomii dhugaadha. Si argachuudhaaf carraa baay'ee barbaadaan ture. Har'a garuu gooftaan na gargaaree akka itti waliin teenyee akka gaaffiif deebii waliin taasisnuuf carraa kana argadheera. Waaqayyo isa nu gargaare immoo galanni guddaan haa ta'uufi egaati ati faarfattuudha. Faarfannaa kana hojjette immoo karaa onlaayiniitiin egaati dhugaadha. Namoonni wantoota garaagaraa akka qoosaatti ilaalan kennicha abbaatu beeka akka itti fudhates abbaatu beeka. Kanaaf maqicha qabnu waamamuun nuuf ulfina keenya. Mee faarfannaa jechuun siif maal jechuudha? Akkamitti immoo karaa faarfannaa kanaatti dhufte? Faarfannaa jechuun siif maal jedhuufi gara faarfannaatti dhufuu kootiin Kiristoos uummata ofiisaatii yaada mataa keessa lanarraa qabuuf gara hojjechuu isaa kan ta'uuf immoo anatti fayyadamuu jira barbaade ofii jaallateeti mana isaa keessa dhaabadhee akkan isa jedhuuf isatu darabii kana naaf laati. Anarraa kan ta'e tokko hin jiru. Faarfannaa jechuun immoo anaaf namni tokko jechuudha. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluunis akkuma dubbatu namni tokko gaafa lissaanii yookiin immoo afaan haasa'u tokko dhoksaa eenyuyyuu hin beekne kan icciitii kan waaqayyo wajjin haasaa'uudhaadha sagaleen waaqayyo jechuudha. Akkasuma anaaf immoo faarfannaa jechuun kanan ittiin icciitii keessa koo jiru, dhoksaa keessa koo jiru, kanan ittiin waaqayyo wajjin dubbadhu. Galatas haa ta'u faarfannaa keessa kadhachuun hin danda'ama. Faarfannaa keessa galateeffachuunis hin danda'ama. Isa kanaaf immoo wanta keessa koo jiru sana kanan ittiin waaqayyoo fuulduratti dhangalaasuu danda'u faarfannaa jechuun anaaf kana ittiin dhoksaa keessa kooti yookiin immoo icciitii keessa koo jiru sana kan ittiin waaqayyo wajjin haasa'u kan ittiin waaqayyo wajjin dubbadhu. Faarfannaa jechuun yeedaloon walitti qindaa'ee kan waaqayyo ittiin galateeffamudha. Faarfannaa galataatis jira, faarfannaan kadhataa kan qalbii ittiin geeddaratan illee jira. Egaa guddaa galatoomi. Faarfannaa kana ati karaa onlaayiniitiin hojjette. Osoo karaa biyyaatti karaa asii karaa onlaayiniidhaan karaa tajaajila kee kana baastee jechuudha. Egaati namoonni baay'een faarfannaa kana akka tuffiitti kan fudhatan jiru.
mee faarfannaa kana karaa oonlaayiniitiin hojjechuun gaariidha moo gaarii miti jettee yaadda? Amma dhaloonni si dhaggeeffatan jiranii hedduun isaanii karaa oonlaayiniitiin faarfannaa namoota hojjetanidha jechuudha namoonni amma hordofaa jiranii. Egaa ati faarfannaa kana karaa oonlaayiniitiin hojjechuun akka keessitti gaariidha moo gaarii miti yookiin osoo hojjetamuu baatee moo hojjechuu kootti nan gammada jettee yaadda ammaati? Ani akka kootti jechuudha. Kennaa waaqayyoo keessa koo taa'ee haalaan yookiin immoo haala mijatee madaaluu dhiisee yoo mijates yoo mijachuu baates isa keessa koo jiru sana dhaloonni akka itti eebbifamaniif keessa kooti baasuun anaaf waan guddaadha. Haa ta'us malee garuu haalota tokko tokko gizee ilaalu akkaataa ittiin faarfannaan keenya hojjetamu fi faarfannaan biyya irratti ittiin hojjetamu faarfannaan ijoolleen akkasuma ollaanii irratti hojjetanii gizee wal cinaa qabne ilaallu baay'ee kaka'umsa nuti faarfannaadhaaf qabnu kan keessa keenyatti gaafannudha. Kennaa keessa keenya jiru sanallee akka nuti baasne hin mul'isne keessa keenyatti kan gaddabu yookiin immoo keessa keenyatti kan dhoksuu barbaadu jechuudha. Innis immoo maalinne anaan fakkeenyaaf wanti na mudate hin jiru. Faarfattoota kana bira hojjetu. Mudannoo kee dhaloonni illee irraa baratu waan ta'eef itti miidhagootaatti. Faarfannaa isaa kun fakkeenya faarfannaan galataan baheen galataan galaafa sagalee koo gizeen taa'istiin jedhee dhaggeeffadhu. Nadhiyoo baay'ee jechuudha. Faarfannaan jechuun kennaan inni itti akkaataan itti fudhadhee fi akkaataan itti hojjetan immoo eddeen walaloon itti cibullee hin jira. Eddeen immoo jechuun nati jettu sunillee maal akka jechaa jirtullee meeshaan irraa darabee kan ta'udha. Gizee kana callee ilaallee maaliif kan jiru bakka kaka'umsa ati faarfannaadhaaf qabdu yookiin immoo kaka'umsa ati tajaajilaaf qabdu sana keessa keetti gadi dhoksaa deema jechuudha. Isa kana irratti immoo jechuudha namoonni wal qabsiisanii akka kootti jechuudha wanti jechuu barbaadu tokko yoo jiraate eenyumayyuu ta'ee kennaa waaqayyoo biraa gizee fudhannu. Ijoolleen lafa kanarra jiru kun faarfannaa keenya sin jenneetuma dhoksina osoo hin taane barreessaa ajandaa keenya irratti qabachaa waaqayyoon irratti kadhachaa hundeen faarfannaa keenya akka jabaatu faarfannaa keenya ta'e waaqayyo dhaloota akka barbaadu faarfannaa keenya ta'e immoo waaqayyo lubbuu deebisuu barbaadu akka deebisu ulfina isaas akka mul'isu lafa jirutti cimsinee waaqayyoon irratti kadhachaa faarfannaa keenyas kennaa keenya fudhachaa isa fudhanne immoo hin daganne hin irraanfanne akka abjuu tokkotti irraanfannee bira darban osoo hin taane barreeffachaa kaawwanni gara biyyaatti gaafa dhibee irratti kadhannee gorsa barbaachisus fudhannee dhalootaaf wanta fakkeenya tokko otoo hojjennee baay'ee gaarii nutti fakkaata. Amma ati filannoon kan kee biyya kana teenyee kara biyyaatti erginee faarfannaa hojjechiisuu irraa ergaa nuti dabarsuu barbaanne guutummaatti darbaa hin jiru waan ta'eef faarfannaa keenya sana lafuma onaa teenyee barreessinee irratti kadhannee wanta sirreessuu qabnu sirreessinee biyya gallee osoo hojjennee gaariidha kan jedhu yaadne. Egaa ati obboloota koo asumaan gorsa dabarsuu kanan barbaadu dhaloonni faarfannaa karaa oonlaayiniitiin hojjettan jirtu ammallee namoonni hojjechaa jirtanillee jirtu anis mataa kootiin hojjedhee jira isaan keessaa nama tokkodha waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree inni carraa kana nuuf laate waaqayyo haa ulfaatu. Calqaba irra namoota muraasadha jechuudha yeroo hojjennu jechuudha. Amma garuu namoota danuudha faarfannaa kana karaa oonlaayiniitiin namoonni hojjechaa jiran. Egaa ati namoota kana hundumatu faarfannaa kana kennaa isaa qabamoo kennaa isaa hin qabu jennee adda baasnee dubbachuudhaaf hin danda'amu. Ani abbaa kennaa of godhee nama sanaan immoo ati abbaa kennaa miti jennee nama sana dhorkuu hin dandeenyu. Maaliif kennicha abbaa fudhatetu beeka waan ta'eef jechuudha. Akkaataa itti fudhatee fi kennaa isaa adda baasee kan beeku abbichuma faarfannaa sana fudhatee jechuudha. Kanaaf hunduma keessaniif akka gorsaatti kanan dabarsu faarfannaa faarfachuun gaariidha. Hawwiin sin qabdan illee hawwiin nuti qabnu illee yookiin immoo ergicha san dabarsuudhaaf barbaaduun baay'ee gaariidha. Garuu faarfannaa kana osoo gooftaan nu gargaare kara biyyaatti yeroo deebine haala bareedaadhaan faarfannaa kana hojjennee gadhiisne dhaloonni illee akka dhaggeeffataniif carraa gaarii ni ta'a. Namoota hedduu birallee akka ga'uuf ni ta'a jedhee yaada. Egaa namoonni baay'een waan qarshii qabaniif hojjetan kan jedhanii ilaalcha akkasii illee fudhatan jira. Namni hagamiyyuu qarshii yoo qabaate qarshii isaa baaseetu wanta dhaloonni ergaa sana irraa fudhannetti hin baasu. Kanaaf ani akka biyyaatti galanii osoo hojjetanii gaariidha. Yaadni isheen qabdullee yaaduma kanaadha jechuudha. Garuu mee asuma hangaafi tokko si gaafadha.
ati abbaa kennaati ati abbaa kennaa miti jennee namatti dubbachuudhaaf ni ulfaata. Egaa ati kennaa kana faarfannicha kana gaafa fudhatanii kennaa isaanii ta'eef ta'uu baate akkamiin adda baasanii beeku? Baay'ee ogeessi carraa kanatti fayyadamee waanti kun dubbachuu barbaada. Tole. Innis maal beektaa yeroo tokko jechuudha. Tarii akkuma nan hubadhe atis hubachuu dandeessa. Yaani kunis keessa jiraachuu danda'a. Baay'ee keessas immoo jiraachuu danda'a jechuudha. Ijoolleen tokko faarfannaa jiraachuu tokko isaa jiru, Filiip isaa jiru hojjetanii achumaan bayu. Maaliif duruma gidduu jalqabu jechuudha. Faarfannaan kennaadha. Nama hundaaf kennamas miti. Namni tokko faarfannaa sila walaloo danda'aniif miti. Sila walaloo danda'aniif miti. Sila walaloo barreessaniif miti. Walaloo kan barreessus walaloon abbaa qabaa. Faarfataan isa abbaa qaba. Maaliif maxaafni qulqulluun sitti mul'atu Waaqayyo akkuma bifti keenya gargar ta'e kennaan keenyas gargareera. Isa kana maal jechuun barbaade asirratti abbaa kennaa kan hin taane akkamitti adda baasuu dandeenya? Baay'ee yoo karfaasan fakkeenyaaf jechuudha. Namoonni biyya lafaarra jiru hundumaa yoo ta'u Waaqayyo dibee nu kaasee faarfanne baay'ee gammannas Waaqayyo abbaanis baay'ee nutti gammada. Ta'us garuu isaan keessa jechuudha. Abbaan mul'ata yookiin immoo abbaan kennichaa milikkita irraa calaqqisuutu jira. Yoo wallaalchis abbaan kennichaa jechuudha. Kanaaf faarfannaa jechuun sila walaleessaniifis miti, sila walaloo danda'aniifis miti. Faarfannaa jechuun bakka kennaa mataa isaa danda'e qaba faarfannaa jechuudha. Kanaaf faarfannaa gaafa fudhannu walaloo sila dandeenyeef ariifannee ittiin beekamtii argadha. Yookiin immoo walaloo kana walitti fideen gosa faarfannaatiin gadhiiseen achumaan dhiisa ishee kana bichaa gadhiisee amma jennu tarii amma fakkeenyaaf ammaati ayyaana taasaa jirtu irratti namoonni kennaa isaanii kan hin taane faarfannaa tiraakii tokko hojjetanii yookiin tiraakii lama hojjetanii yookiin immoo kilibbii tokko hojjetanii achumaan badu kuni kennaa isaanii ta'uu dhiisuu adda baasuu hin dandeenya kan jedhu yaadni keenya. Haa ta'u malee amma fakkeenyaaf faarfattoonni karaa onlaayinii miti carruma argatanii biyyuma keessaa faarfannaa hojjechaa jiran faarkennaa osoo qabanu faarfannaa sana faarfachuu osoo barbaadanu haalli isaaniif mijachuu dhiisee faarfannaa sana tiraakii hojjechuu kan hin hojjenne jiru. Fakkeenyaaf mee hangafoota keenya gaafa ilaalloo kan akka faarfannaa addisuu fa'a. Faarfannaan hundumtuu adiyoodha. Dhaloonni hundumtuu itti eebbifamaa jira. Garuu faarfannaan inni viidiyoodhaan hojjetee yookiin kilippii hojjetee gadhiisee hin jiru. Argitee? Kana jechuun immoo kennaa hin qabu jechuu miti. Maaliif adiyoodhaan kan hojjete kun dhaloonni hundumtuu itti hiikamaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hojjetanii dhiisuun ani akka kootitti abbaa kennaa ta'uu dhiisuu danda'a jedhee hin yaadu. Maaliif haalli lafa kanarra jiran waan ta'eef biyya lafaa kanarra haalonni tokko akka jechuun jechuudha. Jechuun akka jedhu keessatti fakkeenya jechuudha. Faarfatanii achumaan dhokatu. Maaliif achumaan tiraakii lama tiraakii sadii hojjetanii dhokatu jechuun wanti nuti keenya jechuudha jechuudha. Gaafa Waaqayyo jechuudha. Nama tokko dibee gaafa kaasee kennaa kennee Waaqayyo hin gaafu. Tokkicha itti Waaqayyo kennee namarraa hin fudhatu dhugaadha. Kanaaf baay'een keenya ijoollee lafa keessa isaa jiraannu eessas ilaa jiraannu. Kennaa keenya sana adda baasuu qabna. Kennaa keenya sana ammoo kan ittiin adda baasuu qabnu jilbeeffannee Waaqayyo gaafanneeti. Irratti kan osoo uummata ittiin fudhannee hin bahin dura kennicha sana adda baasuu qabnaadha yaadni keenya. Ittiin beekamtii arganna. Kana gadhiisna. Walaloodhuma kana gosa faarfannaatiin dhaabnee gadhiisna jechuudhaan duratti faarfannaan kun gaafa gadhiifame Waaqayyo maal ittiin hojjeta? Dhaloota ittiin barbaadamu ittiin ulfina isaa mul'isa. Foon irraa immoo Waaqayyo biraa jennee kadhannee gaafa adda baafanne ayyaanni nuti nu keessaa bahee mul'atu ofuma isaatii deebi'ee nu barbaada. Ofuma isaatii immoo nu mul'isa. Dhokachuu hin dandeenyu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechaati jette keessatti addisuu wayyummaa fakkeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalteeratti silanni faarfannaa kilippiin hojjennee inni dhokate jechuun dandeenyu kun itti eebbifamaa jira. Hojjechaa jira lafa jirtu jechuudha. Baay'een keenya immoo garuu jechuudha. Utuma kennaa keenya utuu adda hin baafatiin walaloo sila dandeenye fuunee baaneeti karaatti dhaabannee hafu. Tarkaanfiin keenya fagaatu. Maaliif jenaan kennaa keenya adda hin baafne waan ta'eef jechuudha. Asuma irratti Namsa dhaloota faarfannaa onlaayiniidhaaf ilaalcha badaa qaban jiru jechuudha. Fakkeenyaaf baay'ee gadi buusanii too namoonni dubbatan jiru. Namootuma
wangeela ni danda'u ni barsiisu jedhamanii kan yaadaman hanga hamilee isaanii buusanitti illee namoonni jechoota darbatanii jiru. Mee akka keetti kun gaariidha jettee yaadda? Fakkeenyaaf mudannoon kun tarii si mudachuu danda'a. Akkasuma anillee mudannoo xiqqoo ishee qaba ta'u mudannoo xiqqoo ishee dhugaadha akka carraa ta'eetiin waldaa wayii irratti konfiraansii wayiitu ture nama sanatti maqaa dha'uun barbaadu tajaajilaa tureeti baay'ee nama wangeela danda'udha nama baay'ee tajaajiludha lallaba ture jechuudha yemmuu lallabu lallaba isaa keessatti baay'ee jechoota hamilee namaa buusan fayyadamu Anu naggeeffadhu faarfannaa ammaa isa durii malee akkas wantoota jiru keessatti dhugaadha faarfannaa durii nutotti eebbifamaa jirra faarfattoota durii ani akka faarfannaa Baacaa Bayyanaa fa'aa Addisuu fa'aa faarfattoota hedduu kaasuu dandeenya faarfattoota baay'ee faarfannaa isaanii laphee namaa tuqan jechuudha. Haa ta'u malee dhaloonni kaleessaa suni faarfatanii darbaniiru. Har'a immoo dhaloonni haaraan dhufanii jiru beektaa? Dhaloonni haaraan har'a jiru kun immoo kennaa isaan kaleessa nutti kennan sana nuti immoo walharkaa fuunee har'atti lallabna beektaa? Faarfannaani wangeela lallabuu keessaa isa tokkodha. Namoota hedduu karaa faarfannaatiin karaa guuttatu. Egaati isaan kaleessa faarfatanii jiru jennee isa kaleessa sana qofa fudhannee har'a faarfannaan haaraan hin hojjetamu jechuudha. Dhaloonni har'a ka'anii faarfannaa haaraa hojjetanii faarfannaan isaanii fakkeenyaaf Salamoon fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeessu. Mucaa xiqqaadha faarfannaan isaa dhaloota hiikame addunyaa hiikame. Kanaaf jira faarfannoonni haaraa lafarraa faarfattoonni haaraa biqilan ergaa gurguddaa kan dabarsanii egaati namas yeroo gorsinu karaa qajeelaa ta'ee fi karaa ifa ta'een namaaf yaada osoo yaadnee gaariidha. Nama yeroo gufachiisnu waaqayyoonis yeroo itti gufachiisnu jira waan ta'eef nam tokko yeroo gorsinus yeroo hubachiisnus ogummaadhaan osoo ta'ee gaariidha jedhee yaada. Adimee karaa mudannoo itti darbu. Jechuudha kaastee kana keessatti waan tokko dubbachuu barbaada. Amma jechuudha. Maaliif laata? Gaafa ofuma keenya gaafa laallu keenya gaafa xiinxannee laallu faarfannaa keenya maaf jechi nuyi jedhama. Maaliif faarfattoota warra hamma ka'an irratti maaf jechi baay'ata yookiis immoo maaf jechi nutti darbatama maaf amleen keenya nu caba jechuudha duratti jechuudha. Nuti maaliif mudoomaatti nurratti argame yookiin immoo fakkeenyaaf jechuudha. Maaliif yaadni kun nurratti ka'a jennee gaafa sammuu keenya yookiin immoo ofii keenya irraa kaafnee gaafa laallu maaf yookiin immoo faarfannaa keenyatu warra durii irraa haddamoo kennaa keenya isaan irraa haddamu illee gaafa laallu nutis immoo jechuudha. Fakkeenyuma warra kaleessa faarfatanii darban sana isaanirraa akka isaanii ta'an otoo hin taane isaanirra caallee maaliif waaqayyo nama tokko gaafa kaasu gadi godhee kaasa gadi oofa otoo hin taane dachaa waan ta'eef nuti immoo fakkeenyaaf faarfattoota dur kaan keessaa eenyudhaan inni fakkeenya fudhatu jiraate Addisuu Wayimaa fi faarfataa Phaawulos. Faarfannaa isaanii gizee baay'ee gizee dhaggeeffadhu. Baay'ee nama faarfannaa illiina keessa cimsu faarfannaa bakka eenyummaa kee biyya lafaa kana waan duudhafe waan si dagachiisu jechuudha. Nuti immoo isaanirra edda kaanetti ganaa shibbinyidha nuti hin daraarre malee jannaqanne isaanirra immoo adda ta'anii isaanillee waaqayyo lakkaa dhaloota nu caalan dudduuba keenya kaasaa jiraadhanii dadhabbii isaanii yookiis immoo dudduuba isaanii faarfannaan isaanii firee maalii akka agarsiise akka isaan argine nuti immoo mudannoon tokko tajaajila keenya keessatti hin argamneef of eeggannoo godhachuu qabna. Of eeggannoo godhachuun gaariidha. Egaati dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoo abbaan ilma isaa tokkicha kenne ilmi isaa guddaa ta'ee osoo mudoo hin qabaatiin tuffatamaa hidhatamaa kiristaana kamirraa hidhatamuun tuffatamuun maal jechuun jira. Kuni kiristaana erga ta'an immoo kiristaanni isa hooyi jedhanii isa harkatti waliif rukutanii wal kaasan miti jira. Garuu yeroo baay'ee namoonni gaafa namatti himan wantoota namatti himan sana akka jibbeessaatti yookiin immoo akka inaafatutti fudhachuu osoo hin taane karaa qajeelummaatti fudhachuu qabu. Dhaloonnis dhageenyus wanta namni tokko wanta kanarratti dogoggora qabna jedhee gaafasitti immoo wanta san akka inaafatutti osoo hin taane maaliif na gorsee maaliif ani maalan qabaa jennee of ilaaluu of qoruun nu barbaachisa. Akkasuma dhaloonni gorsanillee yeroo gorsan karaa ogummaa fi hubannaa qabaataniitoo karaa ogummaadhaan osoo dhaloota gorsanii anaaf gaariidha jedheetiin yaada. Bara namni abdii kutee galee